irratti meetira baandii 222531 fi VOA 24 Nile Sat irraa caqasuuf jirtan yaayyuu jalqabnee dhiyaadha. Roobi adoolessi 29 bara 2020 keessa jirra waan arqamnu oduun jalqabna tujubeet oduu nutti. Dhaggeeffattoota keenya akka mooltan oduu har'aan sin dhageessisa. Bulchiisa naannoo Beenishaangul Gumuz aanaa gubaa keessatti roobi dabre jechuun adoolessa 27 bara 2020 gurmuun hidhatan dhaloota amaaraa irratti haleellaa raawwataniin lubbuun namoota 14 duunii fi kabroon jaamadaa'u Daarektarri Biiroo Dhimmoota Koominikeeshinii Mootummaa Naannoo Amaaraa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Aangawichi obbo Gizaaw Xirunee ibsa kennaniin kan gochaa kana raawwate fiinxaaleeyyii ergamtoota adda bilisummaa uummata Tigraay jechuun ibsan. Namoonni haleellaa sanaan miidhaman kanneen VOA'n dubbise haleellaan sun addaddummaa sabummaatti xiyyeeffate kan geggeessame ta'uu dubbatan. Ittaanaa itti gaafatamaan biiroo bulchiisaaf nageenyaa Beenishaangul Gumuz obbo Abdulaaziz Mahammed garuu haleellaan sun kan addaddummaa sabummaa irratti hundaa'ee geggeessame miti. Hidhaan laga Abbayyaa bishaaniin guutamuu hordofee milkaa'ina sana danquuf jecha kan ergamtoonni raawwatan jechuu isaanii Asteer Misgaanaaw Baahirdaar irraa gabaastee jirti. Pireezidaantiin bulchiisa naannoo Amaaraa warreen yeroo adda addaatti akka naannoon Amaaraa jeeqamu taasisan namoota bakka biraatii dhufan otoo hin taane dhalattootuma naannichaa bitamtoota ajandaa daddabarsanii kennan jechuudhaan kallattiin fuulduraas ergama bitamtoota jedhan kanaa fashilsiisuu akka ta'e dubbatanii jiru. Pireezidaantichi bulchiisa naannoo Amaaraa obbo Tamasgeen Xirunee kan kaleessa xumurame gumii idilee 15ffaa mana maree mootummaa naannoo Amaaraa irratti kana dubbatan. Manni maree sun gumii guyyoota lamaaf geggeesseen baajeta bara 2013 birrii biliyoona 62 fi qabxii 7 kan raggaasise yoo ta'u muudama hoogganaa biiroo tokkoo fi kan abboota murtii manneen murtii muummichaa olaanaaf aanaalee walumaa galatti 170 raggaasisee jira jechuudhaan Asteer Misgaanaaw Baahirdaar irraa gabaastee jirti. Godinaa Koonsoof aanaa addaa Alleerraa kanneen buqqifaman lammiiwwan 20,000 ta'an gargaarsi namoomaa akka isaaniif taasisamu iyyatanii jiru. Koomishinarri koomishina hooggansa hojii yaaddoo balaa obbo Gaantaa Gaarumaa ibsa raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniin gareen miidhaa dhaqqabe sana qulqulleeffachuudhaaf ramadame gara sanatti ergamee jira jedhu. Gabaasaa Yoonaataan Zabdiyoos tujubeetu dhiyeessa. Godina Koonsoof aanaa Allee gidduutti lafti kan kooti jechuun walitti bu'iinsa uumameen lammiiwwan 20,000 ol qe'ee ofiirraa buqqa'uu isaaniif gargaarsa yeroo hatattamaa waan hin argataniif miidhamaa jiraachuu bilbilaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Maqaa fi eenyummaan isaanii akka hin ibsamne kan gaafatan lammiiwwan kun rakkoof dararaa keessatti kufuu isaanii dubbatanii deeggarsi akka godhamuuf gaafataniiru. Qe'ee ofiirraa kanneen godaanan jiraattonni godina Koonsoo bakka jiraataa turan aanaa Alleerraa buqqa'anii laga ce'anii godina Oromoo kibbaa magaalaa Waayixoo keessa buufatanii kan jiran ta'ullee dubbataniiru. Walitti bu'iinsa kanaan lammiiwwan qe'ee ofiirraa buqqa'an 20,000 ta'uu isaaniif irra hedduun isaanii aanaa Allee ganda addaa qarqartee jedhamurraa buqqa'uu kan dubbatan itti gaafatamaan dhimmootii nagaaf nageenya godina Koonsoo obbo Hasan turan. Obbo Hasan akka jedhaniif torban darbeerraa torban kana nagaan hangi tokko jira garuu walitti bu'iinsi sun guutummaatti hin dhaabanne jedhan. Godinni Koonsoo kanneen qe'ee ofiirraa buqqa'aniif hedduu miidhaman hamma danda'e gargaaruu jalqabuu isaallee tuqaniiru. Lammiiwwan qe'ee ofiirraa buqqa'an keessaa lakkoofsi isaanii hedduu kanneen ta'an baqatanii gara gandeen Beenaa Tsamaayiif Biyaayilee seenuu isaaniillee ibsaniiru. Walitti bu'iinsi sun miidhaa kan dhaqqabsiise hoogganni bulchiinsa lamaanii walii galuu dhabuu isaaniif qooda walitti bu'iinsa sana tasgabbeessuu akka inni hammaatu gochuu isaanii yoo ta'u walii isaanii yakkuudhaan illee raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Koomishinarri dhimmootii sodaa balaa naannoo gama kibbaa obbo Gantaa Gaarumaa walitti bu'iinsa sana tasgabbeessuuf hojjetamaa jiraachuu ibsanii deeggarsa gochuun akka danda'amuttis garee miidhaa sana xiinxalu gamasitti ergamuu ibsanii jiru. Godina Koonsoof aanaa addaa Allee gidduutti walitti bu'iinsi uumame guyyoota 8 kan ture yoo ta'u gama Koonsoon namoonni 10 gama aanaa addaa Alleen immoo namoonni 6 du'uu isaanii raadiyoon sagalee Ameerikaa aangawoota mootummaa godina sanaaf kan aanaa addaa sanaa tuquudhaan gabaasuunsaa ni yaadatamaa jedha Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa. Kadheenya Tigraay keessatti hundeessame paartiin siyaasaa haaraan Baayitoonaa jedhamu paartiin adda bilisummaa uummata Tigraay waltajjii siyaasaa akka banuu fi mormitoota maqaa xureessuu akka dhaabu gaafate jechuudhaan Mulugeetaas Bahaa Maqaleerraa gabaasee jira. Turkiin bitamtoota waraanaa 100 Somaaliyaarraa gara Liibiyaatti bobbaaftee jirti jechuudhaan maddeen odeessii Liibiyaaf Somaaliyaa dubbatanii jiru.
Bitamtoonni loltoonni Somaaliyaa kun humnoota Liibiyaa gama bahaa ka Komaander Jeneraal Khaliifaa Haftaariin hoogganaman akka waraanan Turkiin bobbaafamuu isaanii dubbatan maddeen oduu kun. Gabaasaa Edwaard Yeraaniyaan sooratu dhiyeessa. Liibiyaa abbootii waraanaa lamatti wal qabeetiin gamgamaan bulchuu jira. Tokko waraana GNA jedhee maqaa baafate. Kaan ammoo waraana LNA jedheetiin maqaa baafate. Akka daayirektarii miidiyaa waraana Liibiyaa Kolonel Khalid Mahajurii televezyiinii Araba irratti torbaan dabre jedhetti Tarkiin milishoota Tripoolii jiran qarqaarteetiin dirsirtee lolte deebisuu fi waraana namaan fittu hedduu achi duulchifatte. نحن رصدنا وصول الأعداد إلى 19,000 وعاد منهم 3,500 المدة الماضية وفي اليومين الماضيين يبدو أن هناك نوعية معينة. warri hojii akkanaatiif Soomaaliyaa filatan jedhan ammoo achi ga'uuf dhibaachuun ammatti mirkanaa miti. Tokkummaan mootummoota namni seeraan Liibiyaa bulchuu jiru waraana GNA jedhee mirkaneesseef. Mootummaan waraana GNA akka tokkummaa mootummootaatti muummee ministeera Faayiz Al-Saraajiiti. Tanaaf gargaaruu jirallee. Fulaan akkan diraaf walaadhuu jiran sirte qaarii lafaa jirtu. Daarii lafaa jirti qabeenyi guddaa qabdillee. Sirte tana GNA fi LNA tolirra qabuu jira walirra fudhachuuf. Waraanni GNA kunin sirte tana waraana Khaliifaa Haftaar maqaa LNA jedhamu irraa deebifachuuf loluu jira. Oduun dhibiin ammoo akkuma Tarkii Kataarilleen sirte deebisuu fi Somaalota hedduu duulchifteetiin kurfoo jirti. Duultee achi ga'uyyuun ooltedhan. Footoo waraana kanaallee miidiyaa Arabaa hedduu irratti babba'uu jirti. Tarkiin cibra waraanaa hedduu Soomalee keeyyatti. Kataar waliin taatetti waraanaa fi basaasa Somaalee hedduu leenjifteef akka oduun miidiyaa Arabaatti. Paul Sullivan Ameerikaa Washington DC'tti Yuunivarsiitii ittis biyya National Defense University jedhanitti barsiisa. Tarkiin waraana namaan fixan Liibiyaatti oofuun waamamaati jedha. Maan jennaan akka jechisaatti namni Tarkii ibiddi sun duuduun fedhu. Abbootiin waraan Liibiyaa yoo waladhani marru hedduu waraan waliin fixan qaxarataniitiin biyyi dhibii walti yaammatan. Pireezidaantiin Liibiyaa Khaduriilleen waraanuu fi dhugeeffachuu didee jennaan waraanuu fi diigee waraan dhibii qaxarateetiin ala bitate. Rami Abdelrahman dhaaba Biriitish jiru harakkoo Siiriyaa to'atu keessa hojjeta. Tarkiin jar namaan fixan 18,000 sirte keessa filatteetiin Liibiyaatti duulchiftee jedha. Taatullee akka oduu himaa waraan Liibiyaa Major General Ahmed Al-Masaariitti waraanni Siiriyaa guuranii dhufaniin kun humni hedduun torbaan dabre keessa bidiruu duudee Tripooliin qaxxaamureetiin Xaaliyaanatti baqachuuf karaatti bu'e. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Imallajii ka yeroo kaan amantoonni musliimaa miliyoona 2 ol ta'an waggaa waggaatti makkaatti walgaanii ayyaaneffatan sababaa vaayirasii koronaa irraa kan ka'e lammiiwwan Saawudii Arabiyaa fi jiraattota alarraa filataman 1,000 ta'an qofaan roobii har'aarraa eegalee kan ayyaaneffamu ta'uun beekamee jira. Saawudii Arabiyaan namoota biyyoota alaa torbanneen dura fo'atamanirraa kan hafe imaltoonni biyyoota addunyaarraa ayyaana hajiif gara makkaatti malan akka biyyattiin seennu uggurtee jirti. Imaltoonni alaa filataman kunneen umriin isaanii waggaa 20 fi 50 gidduu yoo ta'u ayyaanichi hajii jalqabamuu isaa dura torban tokkoof hoteelota isaanii keessatti akka adda baafamanii turan taasisaman. Eega ayyaanichi hajii guyyoota 5f geggeessamee xumurame boodas torban tokkoof namarraa adda ba'anii ka tursiifaman ta'uun beekamee jira. Saawudii Arabiyaa keessatti agammaatti namoonni 200,070 ol vaayirasii koronaan qabamuun isaanii kan mirkanaa'e yoo ta'u kanneen du'an gara 2,800ti. Yuunaayitid Isteets keessatti akka karoorfametti manneen barnootaa waggaa barnootaa haaraaf banamuuf yeroo torbanneen hagi tokko hafanitti ittaanaa pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Maayik Peens ka bulchiisi pireezidaanti Tiraamp barattoonni kallattiidhaan manneen barnootaa deemuun barsiisota isaaniirraa barachuu filate deeggaruun dhiibbaa gochuuf jecha har'a kutaa Noorz Kaarolaanaatti imalanii jiru. Hoogganoonni kutaa sanaaf falmitoonni kabiroon garuu sababaa vaayirasii koronaaf jecha mirgi waan filatan murteessuun naannoleef kennamuu qabu jechuun falmaa jiran. Kutaa Yuunaayitid Isteets Joorjiyaan kan dhiyeenya du'aan boqotan miseensa mana maree Yuunaayitid Isteetsiif qabsaa'aa mirga uummataa beekamaa Joon Luwisiif har'a galma mana maree Atlaantaa jiru keessatti sirna geggeessaa deemsisaa jirti. Reeffi Joon Luwis har'a waaree booda galma gamoo mana maree sana keessa kaayame uummanni itti yaa'ee daawwachuudhaan kabajaadhaan nagaasa dhumaatti dhaama jedhamee jira. Joon Luwis dhukkuba kaansariitiin waggaa tokkoof eega dhukkubsataa turanii booda umrii isaanii waggaa 80tti torban dabre boqotan. Waggoota 33f Atlaantaaf naannawa isheerraa filatamanii tajaajilaa turan Joon Luwis. Sirna awwaalcha isaanii dhuunfaatti boor waldaa kiristaanaa Dr. Martin Luther King keessaa tajaajilaa turan Ebenezer Baptist Church jedhamutti eega geggeessame booda reeffi isaanii bakka awwaalchaa Atlaantaa keessa jiru ka Southview Cemetery jedhamutti kan awwaalamu ta'uun beekamee jira. Dhaggeeffatoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma. VOA Afaan Oromoo caqasuu jirtan.
Xiinxala siyaasaa Jawaar Mohammed Ardamarroo sadeessootiif mana murtiitiin dhufaniitiin himatan. Torbaan lamaan duubatti mana murtiitti deebi'e. Jawaar miilota hooggantootaa fi miseensota paartii mormituu Koongireesii Federaalistii Oromoo ijjecha Hacaaluu Hundeessaatiin duubatti boriyya qabaman keessa tokko. Dhaddacha irratti poolisiilleen waan qoradhee jedhe mana murtiitti himate. Yakka guddaa jedhanitti beellam torbaan lama gaafatan. Abukaatootii Jawaar Faan ammoo hojiin hojjetam gahaa miti. Qorattooti poolisii ammatti sila waan qorannee jedhan fixaniitiin dhiyeessuu qabanii jedhaniitiin mana murtiitti himatan. Poolisiin ammoo wanni Jawaariin himatan reefu guruu hooggantoota mootummaa ajjeesuuf yaalu ijjecha poolisiin shakkamu sabaaf sablammootu walitti buusuu yakka walxaxaaf bal'aa waan taateef jedhaniitiin beellam gaafatan. Obbo Tulii Baayisaa abukaatota Jawaar keessa tokko Tigisti Gammeet dubbise. Olmaan mana murtii har'aa akkam ture jennaan. Akka dhiyaatanii abukaatota isaanii nama torba wajjin dhiyaatanii poolisiin yeroo naa kenname keessatti hojiiwwan hojjete jedhu gabaasa mana murtiif dhiyeessee abukaatonni hojiin hojjetame jedhamu kun gahaa miti. Yeroo kana keessatti xumuranii dhiyeessuu qabu turanii kan jedhu dhiyeessanii qorattoonni yeroo dabalataa guyyaa 14 nuufaa kennamu jedhanii gaafatanii abukaatonni guyyaan kun kennamuu hin qabu yeroo isaan gaafatanii fudhataman qabu jedhamee bira darbamee mirgi wabii eegamuufi qaba kan jedhu kaasanii kana gidduutiin obbo Jawaar iyyannaa yookaan himata irratti dhiyaateef deebii mana murtiitiif kennanii turanii isaan kan jedhanii ani nama nagaadhaan qabsaa'uudha biyya kanatti galee namoonni hidhatanii mootummaadhaan falmaniyyuu hiikkatanii akka isaan biyya kana keessatti galan gola Oromiyaa hedduu keessa deemee meeshaa 1,000 ol hiikkachiisnee mootummaatti namoota jiruudha namoota nagaa ta'uu keenya kuniyyuu ni agarsiisa. Akka isaan jedhan kana nuti nama qindeessinee akka namni du'u akka qabeenyi badu hin goone kun dhimma siyaasaati malee dhimma seeraa miti. Qorannaan deemaa jirus qorannaa yakka osoo hin ta'in qorannaa siyaasaati. Kanaafiyyuu fala kan ta'u qorannaa kanatti fufsiisanii baasiin taane mootummaanis baasuu qorattoota dhamaasuu poolisii dhamaasuu abukaatota dhamaasuu osoo hin ta'in furmaata kan ta'u ta'anii haasaa nagaa taasisanii haasaa siyaasaatiin furamuu qaba malee kun karaa mana murtiitiin kan furamu miti. Isa sana manni murtii akkana hawwatu jedhanii mana murtiitiif isa kana ibsaniiru. Murtii yaada isaan ergaan dhiyaate erga ilaalee booda yeroo dabalataa guyyaa 12 jechuun gaafa 11/8/2020 beellamee jiraachuu akka lakkoofsa sana jirti. Qorannaan dhihaatee ammas abukaatonni fi obbo Jawaar immoo karaa keessa waan jiru himtanii booda dhaddacharraa deebiin abbaa alangaa maal ture? Yakki kun wantoota yakki bal'aadha. Iddoo adda addaatti raawwatame lafa hedduu kan waliin gahee fi hojiin hojjennellee hojii quubsaa fi hojii ragaan biraachisa kan mul'isu arginee jirra. Kanaaf yeroo dabalataa mallee nuuf kennamuu qabaatu buruu dandeenyee wanti kun bal'aadha. Iddoo adda addaatti namoota adda addaan beekanaa jecha ragaa isaanii irraa fuudhee xumure waan ta'eef yeroo nuuf kennamuu qaba. Ulfina yakkichaa hojii wal qabatee yeroo dabalataa barbaanna waan jedheef manni murtii galmee qorannaa poolisii irraa fuudhee dhaddacha addaan kutee gara daqiiqaa 45 booda erga galmee qoratee booda kan hin ajaje keessa. Egaan kanaa wal qabatee haalli keessa turan yeroo darbee obbo Jawaar yeroo mana murtiitti dhiyaatanitti mana lafa jalaatti hidhamanii jiraachuu akka qorruu fi maatiidhaanis akka seerrayyamutti wal argaa kan jirre himanii san irratti wanni fooyya'ee jira amma. Mana murtiitti himuu baataniyyuu kaleessaan dhaqee dubbiseen ture maatii wajjin haalli itti wal dubbisan amma fooyya'ee jira. Torbee garasii keessa akkuma waan hin fooyyofneef haati Jawaar bokkaa keessa dhaabbatanii akka isaan dubbisan ajajamee gaafa ajajamu obbo Jawaar haala kanaan dubbisuu hin deebi'u jedhee manatti ol deebi'ee nyaata guyyaa tokko lagatee jennaan achi waliin dubbatanii mana wayii ijaaranii mana keessatti itti dhiyaatanii akka isaan waliin haasa'an ta'eera. Garuu ammayyuu naannoo sana kan jiru inni namoota afaan Oromoo beekan fidanii nu bira dhaabuu yoo nu kaasofnu ijjiitii haasa'uu hin dandeenye kan jedhutu jira. Garuu mana murtii irra komii kanan kaasne amma ta'e fooyya'eera waan ta'eef haa ta'u jedhanii dhiisan. Obbo Tuulii Baay'isaa garee abukaatotaa dhimma obbo Jawaar Mohammadii fi namoota kaan isaan wajjin to'annaa jala oolfamanii hordofu keessai odeeffannoo nuun kennaniif ulfaadhaa isiniin jedha. Ani Tigisti Gammeetii Niiwoork irraa.
Oromiyaatti ammallee biqiltuu dhaabuu jiran akka oduu arganneetti pirezidaantiin Oromiyaalleen warra Shawaa Kaabaa aanaa Daagameetti biqiltuu dhaabu keessaa tokko Tsahaay Daamtootu nu erge. Har'a akka naannoo Oromiyaatti duula ashaaraa magariisaa jechuun biqiltuun miiliyoona 304 ol dhaabuudhaaf godinaalee fi magaalota Oromiyaa hunda keessatti biqiltuun dhaabamaa ooleera. Duula biqiltuu dhaabuu kanarrattis pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dabalatee hooggansi naannoo hedduun hirmaataniiru. Obbo Shimallis godina Shawaa Kaabaa aanaa warra Jaarsoo fi Dagamitti biqiltuu dhaabaniiru. Ergaas dabarsaniiru. Biyyi kun osoo qabeenya uumamaan badhaatee dargaggeessa humna oomishaa ta'e bal'inaan qabdu hiyyummaa keessatti argamtii jechuun kanaaf fala dhahuudhaaf tarsiimoon boocamee hojiin eegalamee jira jedhan. Tarsiimoo hiyyummaa keessaa bahuudhaaf wixineeffame keessaa duulli ashaaraa magariisaa kan bara darbe eegalame isa ijoodhas jedhan. Biqiltuu dhaabuun kunuunsuun dhalootaaf magariisummaa dhaalchisuuf hojjechuunis barbaachisaa ta'uu ibsaniiru. Ashaaraan magariisaa dhaloota har'aatiifis hundaa ol immoo dhaloota boruutiif. Dhaloonni boruu dhaloota gammoojjii keessa jiraatu duntaan qilleensa gaarii keessa jiraatu. Dhaloota bishaan dhabee rakkatu duntaan bishaan itti fayyadamee jallisiidhaan misoomsee jiruuf jireenya isaa sadarkaa olaanaatti jijjiiru. Dhaloota lafa gabbataar qe'ee gabbataar dhaloota ittaanuuf immoo dhaloota waan dabarsuuf harkaa qabaatu akka ta'uuf bara kanas akka naannoo keenyatti biqiltuu biiliyoona 3.4 dhaabuu irratti argama. Hojii dinqisiisaa amma sa'aatii kanaatti raawwatamee jira. Qonnaan bultoonni ooyiruu isaanii irratti biqiltuun mukeen firiin isaanii nyaatamu kan akka maangoo, abukaadoo fi kanneen biroo kilaasteraan dhaabame akka ibsanitti dhaabbiin biqiltuu bara kanaa ashaaraa magariisaa kaa'uun cinatti wabii midhaan nyaataa waggoota muraasa keessatti mirkaneessuuf kan akeekedha jedhan. Akka qonnaan bultoonni kunneen jedhanitti lafti bara kana biqiltuun abukaadoo irratti dhaabame kanarraa oomishni argachaa turanii fi bu'aa isaan yeroo abukaadoon kun oomisha kennuu eegalu argatan dachaa wal caalaa jechuun ibsaniiru. Midhaan nyaataa midhaan adda addaa xaafii, shumburaa, garbuu maal wanni midhaan nyaataati. Egaa midhaan nyaataa kana hin oomishne malee lafichi midhaan nyaatatti irratti dadhabaa jira. Oomisha kennu. Oomishnis immoo ekspoort hin ta'u. Biyyuma kana keessatti waatamee ta'u dhumu. Amma mootummaan immoo abukaadoo kana ekspoortan godhamu. Maallaqa biyya alaa hannu galchu. Waan akkasiititti nu barachiisee itti deemaa nuun jedhee waan nuun jedheef waan gahee mootummaan irratti xiyyeeffatee ta'u wannoo jedhu san nuus itti gallee raawwanne haala gahaadhaan ofii keenyaafis guddannee biyyas guddisuun akkaataan itti jammarre jechuudha. Kunuunsa bichaadhaan barbaadu. Namoonni Afaan illee kana keessatti kiraastera kana keessa gale warroota hin beekne kunuunsa godhuu bichaa akka godhanidha. Kunuunsa hoogoon amma hanbarreen gaddaa amma kana gahee jira. Oon kunuunsin immoo gaduma bada. Akka yaada qonnaan bultoota kanaatti hojiin biqiltuu firiin isaa nyaatamu kilaasteraan lafa qonnaan bultootaa irratti dhaabuun kun qonnaan bultoota humna hin qabneef tumsa guddaadhas jedhan. Kilaasteraan oomishuun wal gargaarsa ta'a. Dadhabaan nu keessa hin jira. Gabareen bifa qaba. Soorechi hin jira, giddugaleechi hin jira, gabaree dadhabaan hin jira. Kanaaf gabaree dadhabaanis soorechis giddugaleechis wal gargaaree kilaasteraan akka hojjennuuf hin gargaaree tajaajila. Innaa gabareen hundi wal hin qixxaatu. Qonna xaafii irrattis, qonna shumburaa irrattis wal dabra gabareen humni isaa jechuudha. Kun immoo kilaasteraan hojjan hojiis wal gargaarretti baasii addaatis waan inni jiru wal gargaarretti wal jajjabeechine bakkaan gahuudhaaf nu gargaara jedhee tajaajila. Dhaabbiin biqiltuu guyyaa tokkotti miiliyoona 3 ol dhaabuuf jedhame ganama sa'a 12 irraa eegalame. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerraa. VOA Afaan Oromoo caqasuu jirtan. Paartiin Zimbabwee bulchooti ZANU-PF biyyi isaaniitti ambaasaaddar Ameerikaa Brian Nicholas nama dhibaaf jeequmsaan deemu jettee Ameerikaallee himattee ambaasaaddar kana biyya baasuuf doorsifte. Tan maleellee mootummaan Zimbabwee nam 14 wanjalaan poolisiin barbaadiyyeetti maqaa dhoofte taatullee waan himatanii wanjal warraan maqeeffatan kan maqaan dhoofne. Paartiin mormituu ammoo mootummaan hiriir uummatii rakkoo himachuuf jimaata qopheeffateetti dubbii jijjiiruuf tan tolchuu jira jedha. Kolomboos Mavungaa Taraaree nu erge nugusuunitti. Paartii Zimbabwee bulchaa jiru ZANU-PF'tiif oduu himaa kan ta'an Paatrik Chinamaasaa wiixata dheengaddaa gara dhiyaatti ibsa laataniin dhaarii fi dheekkamsa mootummaa Ameerikaa fi ambaasaaddara Ameerikaa Zimbabweetti jiranii Brian Nicholas irratti qaban ifa godhan.
Akka oduu himaan kun jedhanitti Ameerikaan karaa ambaasaaddara ishee Brian Nichols hiriirri mormii mootummaa balaaleffatu jimaata dhufu akka adeemsifamu gochuudhaan paartii mormitootaa MDC jedhamuuf deeggarsa gootii jedhan. If he continues engaging in acts of undermining the republic, mobilizing and funding disturbances, coordinating violence, uummata kakaasuu hokkaraaf deeggarsa maallaqaa gochuu akkasumas jeequmsa qindeessuu dabalatee loota seentota leenjisuu irratti bobba'uu kan itti fufu yoo ta'e riippaabilikicha balaaf saaxila waan ta'eef hoggansi keenya ajaja dhumaa biyya gadhiisee akka ba'u ajajuurraa boodattiin jedhu. Dippiloomatiin amala kashlabbee godhachuu hin qabu seeraan buluu qaba. Brian Nichols garuu seera dhabeessa. Ambaasaadar Nichols biyya kana keessatti dippiloomatii hundaa olii akka hin taane yaadachiisuu feena. Inumaa Ameerikaa irraa waan barannu hin qabnu ture kan jedhan. Haraaree magaalaa guddoo biyyattii kan jiru embaasiin Ameerikaa waan jedhame kan akkasumas ambaasaadara Ameerikaa biyya ari'uu fi doorsisa godhame kanaa fi deebiin battalatti laate hin jiru. Gama kaaniin garuu dhibeen gamtaan socho'uu paartii zaanuu PF keessatti mul'atu jecha jajjabaa Yuunaayitid Isteetsi irratti dhaga'amaa jiru sababaa ta'uu malaa jedhu kooleejii pooliteknikii Haraareetti barsiisaa hariiroo addunyaa kan ta'an Alexander Ruzero. Because it's undiplomatic, it's uncalled for a party functionary and calling the United States of America as ambassador a party. Qaami paartii tokko ambaasaadara Ameerikaatiin kashlabbee seera dhabeessa jechuun jecha dippiloomaasii miti. Jedhamuudhumti itti hin turre sirrii miti. Kanuma ammoo wayitaa biyyattiin Ameerikaanota garaa laaffisachuuf jecha doolaarii miliyoonii 500 haga miliyoonii 900 baasii gootee ogeeyyota seeraa bobbaaftee jirtutti. Haalli kun haala dippiloomaasiin walgaarreffannaan itti heddumataa ture isa bara 2001 haga 2007 gidduutti ta'ee ture sanatti nu deebisaa ture kan jedhan. Dhiphinni amma Zimbaabuwee waliin mul'atu kun maddisaa embaasiin Ameerikaa Zimbaabuwee jiru hidhamuu gaazexeessaa beekamaa fi hoggansa mormitootaan qabatee sirrii akka hin ta'in dubbachuu isaatiin. Poolisiin gama isaatiin riippoortarri tokkoo fi hoggansi paartii Transform Zimbaabuwee jedhamu kan hidhaman hiriira mormii jimaataa irratti hokkara leellisaa waan turaniif jedha. Ameerikaan immoo hidhaan akkasii sun pireesii walabaa fi mirga dubbachuu ugguruudha ejjennoo jedhu qabdi. Deeggartoonni namoota lameenii immoo hidhamuun isaanii waan biraaf miti. Sababaadhuma malaammaltummaa mootummaa keessaa ifatti dubbataniif jedhu. Poolisiin Zimbaabuwee maqaa aktiivistoota poolitikaa 14 ni barbaadamutti ifa godhee jira. Maaliin shakkamanii akka barbaadaman dubbachuu baatus. Paartii mormitoota Zimbaabuwee MDC yookiin sochii jijjiirama dimookiraasiif jedhamuuf oduu himtuu kan ta'an Fajaayi Maheere tarreeffamuun maqaa namootaa sun gocha doorsisaatii jedhan. We take the view that the publication of this wanted list is an attempt to stifle the attempt by citizens. Maqaa namootaa galmee ni barbaadamuutti maxxansanii baasuu sana lammiiwwan Zimbaabuwee adoolessa 31 dhufu kana nagaan hiriiruuf jiran akka sagalee isaanii ukkaamsuutti fudhanna. Sana qofa miti akka doorsisaattis ni ilaalla. Ummati mirga heeraan laatameefitti fayyadamuu qaba. Sana akka hin fayyadamne dhorkuuf yaaluun heera cabsuurra darbee sirna konoleeffataa fi seera dhabeessadha. Deemsi sun lammiiwwan Zimbaabuwee kamiinuu dura dhaabbatamuu qabaa ture kan jedhan. Xumura torbee darbeettis ministirittiin dhimma beeksisaa Zimbaabuwee Mooniikaa Mustaafungaawaa Yuunaayitid Isteetsi Zimbaabuwee jeequudhaa fi ajandaa hamaa qabdi jechuudhaan dubbatanii ture. Jecha isaanii sanaaf garuu ragaa qabatamaa dhiyeessuu baataniyyuu. Haati warra pireezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp Malaaniyaa Tiraamp kan 15 duratti nama hojii moodelii hojjechaa ba'e. Dhalootaan nam biyya Sloveeniyaatti eegi jaarsiisii pireezidaantii ta'e aga guddaa nama maatii jabeeffachaa siyaasa caalaa guddisuu ijoolleerra jirti. Karooliin Pruisotitti nu erge tujubeen nutti. Giifti dureen Yuunaayitid Isteetsi Malaaniyaa Tiraamp yeroo mara innaa mul'atan ofitti amantaadhaan huccuu miidhagaa uffatanii achi as ba'u.
Biyya Sloveeniyaatti kan guddatan koolugaltuuf lammii uummata miliyoona 2 qabu bakka ammayyuu hiriyoonni isaanii jiraatan lammii Yugoslaavii. Hiriyaan isaanii ijoollummaa Mirjaanaa Jalaankiik akkas jedhu. She was very positive. She liked reading books. Baay'ee nama gaarii turan. Kitaabota dubbisuu jaallatu. Huccuu dizaayinii gochuu jaallatu. Huccuuwwan moofaa haaressanii akka haaraatti hodhuu jedhan. Huccuu jaallachuu isaanii gara hojii isaanii jalqabaa gara United States akka dhufaniif sababaa ta'etti isaan geesse. She's the first immigrant to be First Lady since Louisa, who was the wife of John Quincy Adams in the 19th century. Erga haadha warraa pirezidaantii United States kan jaarraa 19ffaa John Quincy Adams as koolugaltuu giifti duree United States ta'an isaan jalqabaati jedhan. Malaaniyaaf waggoota 24 kan isaaniif hangafan Doonaald kan wal argan bakka bashannanaa yookaan paartiitti yoo ta'u bara 2005 keessa wal fuudhan. Baaran Trump waggaa ittaanu dhalate. Erga ilma John F. Kennedy kan bara 1963 keessaa as ilma pirezidaantii umriin xiqqooti Baaran. President Trump waa'ee haadha warraa isaanii akkas jedhan. She's an incredible mother. She loves her son Baron so. Iseen haadha warraa gaariidha. Ilma ishee Baaraniin baay'ee jaallatti jedhan. He's enjoying his school and his sports. He's a great athlete and I just want to have him out of the spotlight for now. Mana barnootaa isaaf ispoortii ni jaallata, atleetii cimaadha. Ammaaf uummatatti tuumbayin akka inni turuun fedha jedhan. Malaaniyaan ofii isaanii dhimma irratti fuulleffatan yoo jiraate malee agas uummatatti achi as hin ba'an. Duulli dadammaqiinsaa kan ofii isaanii kan biibasti jedhamu kan nageenyaa fayyummaa ijoollee irratti fuulleffatu baatii adoolessaa keessa dubartoota qofaa ijoollee guddisan kanneen qubsuma namoota mana jireenyaan ala ta'an keessa jiraatanii laaqanaaf feere. Duulli biibasti itti dabaluudhaan miidiyaa hawaasaa irratti nama doorsisuus ni balaaleffata. Today's technology provides people with a digital shield to hide behind. Teknooloojiin jabanaa namoonni haguuggii isaa jala dahatanii utuu of hin beeksisin bakka namaa yaaduuf itti gaafatama qabu fudhatanii ijoolleef ga'eessonni akka jajjabaatan ni godha. Yeroo tokko immoo hamminnis ni hojjetama jedhan. Malaaniyaan kan abbaan warraan isaanii Tiwiitarii irratti yeroo hedduu mormitoota isaanii jechaan dhaan ilaalchisee mul'inatti yaadan kennan. Shamarree dhimma qilleensa naannoof falmitu Greetaa Tambargitti innaa isaan qoosan waajjirri isaanii ibsa baaseen giifti dureef pirezidaantiin akkuma namoonni gaa'ela qaban kabiroon godhan yeroo tokko akka adda addaatti dubbachuun isaanii ifa galaadha. Yeroo itti ofii isaanii irratti fuulleffatamus jira. Innaa pirezidaanti Tiraamp filannoo injifatan Sloveeniyaan kabajaa isaaniif jecha innaa sirna hirbuu seenuu pirezidaantii huccuu isaan uffatan kan mul'isu siidaa ijaareef. Adoolessa 4 kan waggaa kanaa jechuun guyyaa walabummaa Ameerikaa immoo kanneen yakka hojjetaniin siidaan sun ibidditti qabsiifame. It is a daunting task. It's easier for first ladies of states who have played a similar role in a state. Giifti duree hojii wal fakkaatu hojjetaa turanii fi hojiin kun salphaadha. Nama kana dura mootummaa keessaa qoodan qabaanneef garuu hojichi cimaadha jedhan. Malaaniyaa Tiraamp amantiin isaanii kaatolikiidha. Erga Jacqueline Kennedy as giifti duree amantii kaatolikii hordofan isaan duraati. Giifti duree Ameerikaa isaan jalqabaa afaanota 5 dubbachuu danda'ani. It is my honor and great pleasure to stand here before you as the First Lady of the United States. Akka giifti duree United Statesitti fuula keessan dura ennaan dhaabbadhu boonuuf gammachuu guddaan natti dhaga'ama jedhan. Waggoota arfan darban irra hedduu fuula